Filannoo biyyaalessaa marsaa torbaffaa caamsaa 24 gaggeeffamuuf jedhuun walqabatee galmeen kaadhimamtootaas ta'ee filattootaa karaa dijitaalawaan gaggeeffamuun isaa fudhatamummaa filannichaa mirkaneessuu fi qisaasa'ina qabeenyaaf humna namaa hir'isuu keessatti qooda akkamii qabaa jechuun AMN Plus Komishinii Gamtaa Afrikaatti ogeessa diinagdeef bulchiinsaa Namoomsa Mangashaa gaafateera. Filannoon qajeeltowwan sirna dimookiraasii keessaa kan lammiileen kan isaaniif ta'uuf hin taane ittiin adda baasan akkasumas kan bakka bu'oota isaanii fudhatamummaa seeraa fi namuusaa ittiin gonfachiisanidha jedhan ogeessi diinagdee fi bulchiinsaa Namoomsa Mangashaa. Bu'uura dimookiraasiitiin sagalee kennuu jechuun uummanni biyya tokkoo wanta isaaf ta'u akkuma filatu wanta isaaf hin taane immoo akka filachuu dhiisuuf mootummaan yookaan uummanni egeree isaatiif waggaa 5 wanta isa bush wanta bakka isaa bu'ee seera biyya tokkoo keessatti kan inni isaaf kennu kan filatudha jechuudha. Biyyoonni Afrikaa 9 bara kana filannoo gaggeessuuf qophiirra akka jiran ogeessi kun kaasanii Itoophiyaan dirree siyaasaa bal'isuu fi paartilee siyaasaaf yeroo qilleensaa gahaa ramaduun adeemsa filannichaa bu'uura gaarii irratti ijaaraa jirti jedhaniiru. Akka Afrikaatti biyyoota 9tu filannoo gaggeessaa biyya 9 keessaa immoo biyyi keenya jijjiiramaa as dirreen siyaasaa bal'ate. Miidiyaan Itoophiyaan qabdu yookaan miidiyaan mootummaan qabu hunduu dirree siyaasaa wal qixxaataa kan isaan kennaa jiranidha. Paartileen siyaasaa akkaataa danda'anitti duula filannoo yeroo isaan gaggeessitan istiidiyootti argamanii dirree irratti argamanii kooliider limaatii yookaan piroojeektii kooliideraa irratti argamanii yeroo isaan duula filannoo gaggeessan hin jiraata. Inni kun dirree wal qixxummaa yookaan cancalli dimookiraasii Itoophiyaa keessatti babal'achuudha. Mootummaan adeemsa filannoo teekinooloojiin akka deeggaramuu fi dijitaalessuun isaa qisaasama maallaqaaf humna namaa kan xiqqeessu guddina diinagdee kan tumsuu fi anna sagalee kan hambisu akka ta'e ogeessi diinagdeef bulchiinsaa Namoomsa Mangashaa dubbataniiru. Dijitaala wajjin wal qabatee paartileen siyaasaas ta'e paartiin mootummaa biyya bushuusi galmee filattootaa uummanni meeqa akka isaan filate sagalee meeqa akka argatan seera bu'uura dimookiraasiitiin yookaan keeyyata mootummaatiin dijitaalessuu wajjin wal qabatee galmee filattoota baasiin taaneef saaxilamuu faayidaa isaa tokkodha. Inni lammeeffaan faayidaa dijitaalessuu wajjin wal qabatee marsaalee 5 darban yookaan marsaa duraa keessatti galmee filattootaa wajjin wal qabatee kaardii hatuudhaan inni kuni dijitaalessuu keessatti kaardii hatuun hin danda'amu. Filannoon marsaa torbaffaa bara kanaa filannoowwan kanaan dura biyyattii keessatti gaggeeffamanii turan irraa roga maraanuu fooyya'aa akka ta'ee fi adeemsa filannoo hanga ammaatti taasifamaa jirus gaariidha kan jedhan Namoomsa Mangashaa filannichi akka qabeessaa fi bilisaa akka ta'uuf mootummaan paartileen morkattootaa qaamoleen nageenyaaf lammiileen hunduu tumsuu akka qabanis dhaamaniiru. Jaarmiyaan siyaasaas 47 qaama biyya bulchu wajjin dabalatee paartilee siyaasaa wajjin dabalatee ummata sabaaf sablammootaaf ummattoota Itoophiyaa wajjin dabalatee isaan kun qaama fudhattoota nagaa mirkaneessuuf taa'amanidha. Namni bakkee dhufee taazaabii taa'us paartileen siyaasaa idil addunyaa biyya kana keessa jiran imbaasiin garaagaraa biyya kana keessa jiran NGO'n dhaabbileen gargaarsaa biyya kana keessa jiran isaan kunillee taazaabiidhaaf qophaa'aa waan jiraniif dhaabbilee idil addunyaa wajjin ta'anii karaa seeraa fi karaa nagaatiin akka inni gaggeeffamuuf qaama kana wajjin hojjechuudhaaf karaa nagaatiin akka gaggeeffamu warra shoora olaanaa taphatanidha jechuudha.